Mata dureen galgala kana ni dubbadhu. Quran and modern science. Quraanaaf saayinsii ammayyaawaa Or incompatible. waliif galumoo waliif hin galanii kan jedhu. For any book to claim that it is the word of God, Kitaabni tokko for any book jecha waaqayyooti to claim jedhamuuf, that it is the revelation from Allah subhanahu kitaabni wa tokko ta'ala, it mul'ata should Allaha biraati stand the jedhamuuf test of time. qormaata yeroo damdamachuu danda'u qaba jechuudha. Tole, egaa dhageessanii jirtanii kitaabni tokko rabbiin biraati jechuu kan nuti dandeenyu qormaata yeroo yoo damdamachuu danda'e qofaadha jechuudha. Kana irratti ani parsantii 100 irratti waliif gala. Kana jechuun yeroo kam keessatti iyyuu dhugaa ta'ee dhaabbachuu danda'a yoo ta'e qofa kitaabni tokko rabbiin biraati jechuu dandeenya jedha Dr. Zaakir. So kanuma irratti ulaagaama kana irratti hundaa'uudhaan qorannaa keenya saayinsiif islaamummaa kan jedhu kutaa lammaffaa kana jechoonni Muhammad dubbatan saayinsii ammayyaa wajjiniin wal faana deemu moo wal faana deemanii dhugaadha moo soba kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Isinii galee mee hadiisa jaamii tirmidii 2143 irratti Ibnu Mas'uud kan gabaase waan inni jedhu isinitti hima. Wanti tokko kan biraa hin faaluu jedha. Wanti tokko, wanti dhukkubsate tokko kan hin dhukkubsatiin tokko hin faaluu jedha. Dhugaadhaa? Namni dhukkubsate tokko nama hin dhukkubsanne tokko hin faaluu? Horiin dhukkubsate tokko horiin dhukkubsanne kana qofa miti. Horiin tokko nama fayyaa hin faaluu horiin dhukkubsate tokko. Namni tokko namni dhukkubsate tokko horii fayyaa faaluu hin danda'u. Mee siniin dubbisa waan inni jedhu. Ergamaan Rabbii nu gidduu dhaabatee akkana jedhee jedha. Wanti tokko kan biraa hin faaluu jedha. Muhammad maal jedhaa? Wanti tokko kan biraa hin faaluu. Kanaaf namni biidiyeen tokko akkana jedheeti gaaffisa gaafate gaafanni akkas jedhu jechuudha. Yaa ergamaa Rabbii, yoo gaalli tokko xannacha dhiitoo manjii gilaandi kan jennu qabaate bakka boqonnaa gaalaatti dhiifne gaalli hundinuu dhiitoo yookiin manjii hin argatu jedheen hin qabamuuni jedheen. Sana booddee kana jechuun gaalli dhibee gogaarraa sana dhibee gogaa loonii irra jiru dhiitoo gogaa loonii irra jiru sanaan qabamee gara bakka boqonnaa gaalaatti yoo geessine gaalonni warri kaan dhibee kanaan hin qabamanii jedheeti gaafate jechuudha. Sana booddee ergamaan Rabbii maal jedhaa? Akkana jedhan jedha. Eenyutu isa jalqabaa dhiitoon akka argatu godhee jedha. Aduwas ta'e safar miti. Aduwaa jechuun qaamni jalqabaa tokko dhukkubsatee jennaan inni lammaffaan immoo isa jalqabaa sanarraati dhibee sana kan fudhatu jechuudha. Dhibee daddarbaa ta'e sana jechuudha. Dhibee akkasii miti. Inni jalqabaa kan inni qabame dhibee daddarbaatiin miti. Rabbiin lubbuu hunda uume. Kanaaf jireenya ishee, riskii ishee fi dhiphina ishee barreesse. Rabbumatu ishee dhukkubsachiise malee ishee jalqabaa kana qaama kan biraarraatti darbeeti miti. Kanaaf iyyuu warri kan biraanis kan dhukkubsachuu danda'an gaala ishee kanarraatti darbee osoo hin taane ufuuma isaaniiti dhibeen kun isaanumaaf jedhee barreeffameeti jalqaba taa'ee jira waan ta'eef dhukkubsatu malee dhibee gaalarraatti itti darbe miti kan jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti tokko kan biraa faaluu hin danda'u jedha. Is it right? Dhugaadhaa kun saayinsiin ammayyaa kana isiniif mirkaneessaa? Dr. Zaakir. Dr. Zaakir. Saayinsiin ammayyaa wanti tokko kan biraa faaluu hin danda'u ni jedha. Kanaafiyyuu sobadha jechuudha. Sobadha. Ni garee? Kanaafiyyuu kun rabbiin biraa miti jechuudha. Dhukkubni lamxii fi dhukkubni gogaa nama addeessu guyyaa roobii nama qabaa jedha. Iddoo biraatti immoo Muhammad maal jedhaa? Dhukkubni lipiroosii fi dhukkubni liikoodermaa jennu jechuudha. Gogaa namaa kan addeessu ni beektu jedhee mayyaadha. Guyyaa roobii nama qabaa jedha. Sunaan Ibnu Majaa 3487 irratti Umar akkas jechuun gabaasa. Yaa naafi dhiigni na keessatti danfaa jira. Kanaaf dhidhiibduu yookiin kupper kan jedhu naaf barbaade. Kupper jechuun kun nama gosa dhidhiibbaa isa burcuqqootti yookiin immoo kubbaayyaatti qilleensi guutameeti achiin ittiin nama dhidhiiban jechuudha. Innaa nama akkasitti naa dhidhiibu naaf barbaadi. Garuu yoo dandeesse nama jabaa haa ta'u malee jaarsa yookiin mucaa xiqqaa hin ta'ini jedhan. Maaliif jennaan? Sababni isaa ergamaan Rabbii akkana jechuu isaanii dhagaheera. Garaa duwwaatiin dhidhiibbachuun caalaatti gaariidha. Isa keessas fayyinaaf barakaan ni jira. Sammuuf yaadannoo namaas ni dabala. Kanaaf guyyaa kamisaa eebba Rabbiif jecha dhidhiibbadhaa.
Guyyaa kam? Guyyaa kam? Guyyaa kamisaa eebba rabbiif jecha dhidhiibbadhaa. Guyyaa kamisaa eebba rabbiif jecha dhidhiibbadhaa. Guyyaa roobii, guyyaa jimaataa, guyyaa sanbataa fi guyyaa dilbataa garuu dhidhiibuu irraa of qusadhaa. Guyyoota kana dhidhiibbachuu irraa of qusadhaa. Waay guyyaa wiixataaf kibxataa dhidhiibbadhaa. Kanaafiyyuu guyyaa sadan kana jechuudha. Guyyaa kam kam? Wiixataa, kibxataa fi kamisa jechuudha. Dhidhiibbadhaa. Guyyaan sun guyyaa rabbiin Ayyub yookiin Iyyoob balaa irraa itti boqochiisedha. Guyyaan wiixataaf kibxatni guyyaa itti rabbiin Iyyoobiin balaa irraa itti fayyisedha. Akkasumas guyyaa roobii tokko balaa isa irratti fide. Kan inni Iyyoob kan balaan itti dhufe immoo guyyaa maaliiti? Guyyaa roobiiti. Jedheeti dhukkubni lamxii fi gogaa addeessoo yookiin liukodermaa kan nuti jennu kun guyyaa roobii qofa yookiin halkan roobii qofa mul'ata jedha. Yookiin nama qabaa jedha. Kana maal jedheen dubbadharee jira? Dhugaadhaa kun dhibeen gogaa addeessu liukodermaa jennu kun akkasuma immoo dhibeen lamxii liproosiin Dooktar Zaakir guyyaa roobii qofa nama qabaa. Muhammed iddoo kanatti hin dogoggoree jechuudha. Moo yeroo kana rabbiin biraa miti? Soba. Mee kan ittiin kutaa isa sadaffaatti darbinu jechuudha. Kutaa isa sadaffaa saayinsii fi islaamummaa kan jedhu kutaa sadaffaas walii wajjin kan ittiin ilaallu kan xumuraa maal jedhaa? Abasoonni gurraachi du'arraan kan hafe dhibee hundumaaf qoricha of keessaa qabaa jedha. Sunaan Ibnuu Majaa 3447 irratti argattu Abuu Hureyraatu gabaase. Ergamaan Rabbi akkana jechuusaa dhagaheera jedha. Du'a irraan kan hafe abasuuda gurraacha keessatti dhukkuba hundaaf fayyinni jira jedha. Maali dooktar? Akkas taanaan maaliif faarmaasiin hundi kun oomishamuu barbaadere? Manni yaalaa ammi kun maaf barbaachisaree? Abasuuduma keessatti dhibee hundumaaf HIVs, koronaafis, kaanseriifis, maaliifis dhibee hundumaaf achuma keessa jira taanaan jechuudha. Tagalaggalin ukko. Eshi maal jettarree amma? Dhuguma amma gaa namoonni murteessaa yoo dhuguma jechoon nama dubbanne saayinsii ammayyaa wajjiniin ni madaalu ta'eef ganaa ammas kan biraallee hedduu walii wajjiniin ilaaluuf jenna. Kan nama kofalchiisan jechuudha. Saayinsii ammayyaa wajjiniin miti qotee bulaan tokkoyyuu kanatti kan hin amanne. Even qotee bulaan jedhaan daa'imni iyyuu guyyaa roobii akkasittiin dhibeen nama qabaa guyyaa kamisaa maal ta'a jettee akkasittiin hin amanti jedheen hin yaadu. Kutaa jalqabaa keessatti mee sheer godhaa kana sirriitti sheer godhaa obboloonni. Kutaa jalqabaa keessatti namoonni koomentii naa kennan tokko tokko yeroo ilaalu Dooktar Zaakir waan quraanaati kan dubbate ati immoo waan hadiisaa dubbattee naan jedhan. Mee waan lama isinitti hima. Suuraa Naayim boqonnaa 53 ayaata 3-4-5 yoo dubbistan Muhammed of keessaa fuudhee hin dubbatu. Wanta waahiin itti godhame qofa dubbataa, waan itti mul'ifame qofa dubbataa. Ergamaa jabaa Jibriil yookiin Gabriyeeltu isa barsiisee jedha. Kanaafiyyuu jechi Muhammad dubbate hundumtuu jecha rabbiin biraa dhufeedha malee isa biraa miti. Jechisaa jecha dhuunfaasaa nama dhuunfaarraa madduu mitiidha. Yoo akkas taate hadiisa keessa kan jirus Muhammad akkas nuun jedheeraa jedhaniiti sahabonni isaa gabaasaa jiran jechuudha. Sababni isaa yeroo sana quraanas taanaan sahabuma isaatu gabaasaa ture waan ta'eef jechuudha. Kana amanaa jirtu waan ta'eef. Kanaafiyyuu fudhachuu danda'u qabu jechuudha. Karaa kan biraa immoo yeroo tokko tokko yeroo quraana keessaatii gaaffiin ka'u gara hadiisaatti fiigdu. Quraanni ofiisaa of danda'ee deebiin deebisu waan ta'eef hadiisatti fiigdu. Yeroo hadiisa keessaatii gaaffiin kaatu immoo hadiisuma kanayyuu haaluu barbaaddu jechuudha. Mee sammuu keessan yookiin hadiisa kana hin barbaannu jedhaa yookiin immoo hadiisa kana itti amanaatii dogoggora isaa wajjumaanis furadhaa jechuudha. Sababni isaa Muhammed iddoo kanatti dogoggoree jira waan ta'eef. Shalom.